Hi family sifan tobi akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti nagaa galata rabbiin isin jira isinillee akka jirtanitti kallattii jirtan hundaan nagaa koo isin dhaqqabu isin jira egaa harri waan ani dhufee fi waan tokko dhufe inni maal jettan gammachuu kiyya ibsachuuf dhufe gammachuun kee kan maaliiti immoo yoo naan jettan moonii ta'ee jira isin jechuufanii na warri naa gammadan isinillee gammadan isin jedha gammachuun kiyya daanqaan qabu naa galatoomaa thank you isin jedha warri naa gammadanii asumaan immoo jechuudha warra akka koo gammaduu barbaadan warri duraa wajjin dhufaa deemaa turre waliin deemaa turre warri nu bira haftanis immoo akka deebitaniifan viidiyoo kan isiniif hojjedhee jechuudha. Kanaafuu ani gammadee jira isinillee baganaa gammadanii warri naa gammadan thank you isiniin jedhee jira nammoo akka kongiraa naa jettaniif dhufe lammataadha jechuudha. Na kanaafan kanan viidiyoo hojjechuu dhufe inni tokkoffaan immoo keessattuu jechuudha ijoolleen abdii kutattaniitoo istaan yuutuubii sa'aatiin isinii guutuu diyeetoo warri rakkachaa jirtan humaa miti jabaadhaa itti deebi'aati hojjedhaa. Hillaafina itti jabaadha hojjedhaa isiniin jedha nan beekaa isinitti mijatu keessattuu madaamonni qimamii mana madaamii keessatti yeroo hin qabdanii isinittiin tolu rakkinni waayifaatillee jiraachuu danda'a nan beekanaaf gala anumtillee keessan darbe kanaafuu abdii hin kutatinaadha ammuma dandeessaniin tattaafadhaadha na hin milkooftu wanni hin milkoofneef hin jiru abdii kutatinaa isinimti abdii qoradhaa waan hin hojjennettanii tokko ka'umsa waan hojjechuu barbaachisan irratti kaka'umsa qabaadhaa isiniin jedha tokkoffaadha na wanni hin hojjennette saniif immoo ejjennoo qabaadhaa kaka'umsa qabaadhaa malee wanni hin taane hin jiru hundumtu hin ta'a hin milkooftan isiniin jedha. Egaa kinoo anis gammadee jira akkuma keessan obboleettiin teessan ani akkuma keessan kun kushiina arabaa keessatti wal'aansoo waliin qabeen jechuudha. Gizee yeroo dheeraadhaan booda jechuudha milkaa'eetu jira baay'een gammadee baay'ee natti tolee dasna jedhee jira. Na ammas immoo akkana waliin taatan isiniin jedha akkana bira hin hafne asumaanillee warri maatii naan taane maatii siifan dubi warri hin taane akka maatii koonaa taatan like subscribe share gochuudhaan warroota kaanis akkanaa keessan akkana jajjabeessitan hawwii kiyyaa kanan isiniin jechuu dhufe baay'een gammadee warri naa gammadanis gammadaa abshir jabaadhaan isiniin jedha warri laaftan irree hin guutaa sa'aatiin hanguunni jettanii warroonni abdii kuttanii baay'ee keessantu jira abdii hin kutatiin hin guuta sa'aatiin isin obsa qabaadhaa yeroo keessan mijeessati yeroo hojjettan irraa qusadhaa hojii madaamitirraa yeroo madaamitirraa xiqqoo gara keessanitti jechuudha hataa jalaa isiniin jedha jabaadhaan isiniin jedha anillee dhugaa rabbiiti bakka akkuma keessan baay'ee tokko wajjin cinqamaa ta'uu bahee jechuun akkaataan manni keessatillee bootananii yoo doorree laayifii galiitu nan laayifii nan gala jedheetu haala mijeeffadhellee naa hin tolle ture viidiyoo hojjechuun illee naan tolu ture baay'ee nama rakkisa iyyuu manni keenya jechuudha na anis kana keessa darbee tanan gammachuu kana argee hundumti keessanuu haala wal fakkaataa keessa jirraa kanaafuu isinillee jabaadhaan isiniin jedha hin milkooftu abdiin kutatinaa jabaadhaan isiniin jedha qimamoochee keessattuu isiniif wanni kuni isin baay'ee isin fayyada irratti hojjettu yoo biyya galtanii na ammallee like subscribe share gochuun hin dagatina.